Abel Biraanuu yookaan Yawaynaa'u jedhamam. Maqaan kunis namoota biratti beekamaadha. Abel namoota muraasa madda odeeffannootiin kaaniif ammoo bakka bakkatti naanna'uun kan iddoowwan ajaa'ibsiisoo ta'an daawwachiisu kan seenaa dinqisiisoo dhiyeessudha. YouTube gubbaatti viidiyoo gadhiisuu erga eegalee waggaa 9 guuteera. Yeroo sanatti lammiileen Itoophiyaa baay'ee waltajjii sanarran turre. Abel garuu abdii hin kutanne ture. Hojiiwwan TV, reediyoo fi beeksisa akkasumas fiilmii maddiitti YouTube ayaalu jedhee ture kan eegale. Akka jireenya isaa jijjiiruu garuun tilmaamne ture hordoftoota miiliyoonaan lakkaa'aman nan argadha jedhee hin eegne ture. Intarneetirraa fagoon turre kaaffee intarneetii deemeen attamiin akka biizinesiin onlaayinii hojjetamu ilaalaa ture jedham. YouTube'n maallaqa argamsiisuu hubatee YouTube'n abjuusaa ijoollummaa milkeessuuf daandii sirrii akka ta'e amane. Hojiinsaa garuu salphaa hin turre bu'aasaas arguudhaaf baay'ee dadhabe. Gara waggaa tokkootti siiquuf viidiyoon isaa hanga sadarkaa 0 jedhamutti kan ilaaluuf hin turre. Walitti aansuunis viidiyoowwan 62 wayita maxxansutti namootni ilaalan nama yoo baay'ate amma 9 turani. Baay'ee cimuu barbaachisa guyyaa hundaa hojjedhaan ture. Garuu kan ilaalu hin argadhu ture jedham. Abel osoo abdiin kutatiin attamiin akkasiin cimee ture jedhamuun gaaffii dhiyaateef deebii gabaabaa kenne. Miidiyaa hawaasaa kanatti amantaan qaban ture. Guyyaa tokko akka milkaa'uu nan beekan ture jedham. Dhugaattis YouTube'n isan qaanessine. Yeroo viidiyoo 63ffaa maxxansetti kan hin yaadin ta'e. Namoonni viidiyoo isaa ilaalan baay'atanii. Abel guyyaa sanan dagatum. Sagantaa ayyaana reediyoo irraa hojjetaa ture. Isaan booda gara manaatti wayita deemu osoo hin rafiin dura waan tokko hojjedhu jedhee yaade jedham. Viidiyoo hojjetee YouTube gubbaatti maxxanse. Isaan booda rafe. Sa'aatii 5 booda yoonkoo nannee. Ofuma kootii fi amanuun dadhabe. Sa'aatii 4 keessatti namoonni 17,000 ilaalanii turani. Guyyaa keessatti namoota 3-4tu ilaalaa ture duraani. Viidiyoo sana yoon ilaalu nannee maallaqa lakkaa'us nan eegale. Tarii YouTube yeroo dhumaatiif kanan rifadhe guyyaa sana ta'a jedham. Chaanaaliin YouTube isaa yaada baay'ee simachuu eegale. Kanneen isa hordofanis dabalaa adeemani. Hanga viidiyoo kanaatti galiin hanga saantimaatti argataa ture. Jijjiirama viidiyoo tokkichaan $100 argate. Ofii viidiyoo kana hunda hojjetee sun qabiyyeensaa maal ture? Oduu dansaa warra biyya alaa jirtan biyya keessan keessatti abbaa manaa ta'uudhaaf mata duree jedhuun viidiyoo hojjete kan hin daganne ol akka hojjeteef dubbate. Viidiyoon kunis ibsa baankii biyya keessaa tokko hordofuun kan hojjetame ture. Baga gammaddeen sun isumaafis ta'e malee. Kun hundi wayita tootti Abel hojii idileesaa adda hin kunne ture. Guyyaa ta'e akka milkaa'u amantaa qaba ture. Guyyaatti saatii ta'e ramadeen hojjetaa ture jedham. Erga viidiyoo baay'ee ilaalamee fi sanaan baatii lamaan booda Abel hojii isaa dhaabuun fuula isaa gara YouTube'tti naannesse. Innis amma hojii idileesaa ittiin buluuf ta'ee fi dhaabbata mataa isaa dhaabee meeshaa barbaachisu guuttate. Yeroo sanatti meeshaa qaalinnaa hin barbaachifne ture kan jedhu Abel meeshaalee salphaadhumaan hojjechuu eegaluu himam. Kana gochuuf ammoo maallaqni YouTube irraa argamu madda galiisaa ijoo ture. Kaffaltiin YouTube ji'aan kaffaluuf mindaa namoota 50 ta'uu danda'a. Baatii 2 fi 3 jidduutti maallaqa waan hedduu guuttachuu dandeessisu argatam. Jijjiirama saffisaatu dhufa jechuun dubbatam. Isaan booda haalli saffisaan jijjiiramuu eegalanii. Yeroo baatiin guunne keessatti hordoftoonni isaa 100 caalanii. Amma Abel namoota 11 dhaabbataa fi yeroodhaaf mindeessee hojjechiisaa jira. Biiroo isaa Finfinneetti alatti ayyama Ameerikaatti hojjechuu dandeessisu argateera. Chaanaaliiwwan YouTube 5 qabam. Lamaan isaanii hordoftoota miiliyoonaan ol argachuudhaan badhaasa warqee YouTube yookaan YouTube Creator Awards yoo argatan, kan afaan 3 immoo 100 caaluudhaan badhaasa meetii argataniiru. Abel akkas jedham kana hin dhaqne Antaaktikaa qofaadhaan. Chaanaaliin oduu waayitawaa irratti hojjetu kan qabu Abel hordoftoonni isaa 500 qaqqabnaan chaanaalii biraa saaqe. Chaanaalii kanaanis kan Abel ittiin abjuusaa ijoollummaattiin jiraachisuu eegaledha. Chaanaalii kanaanis Abel biyyoota garagaraa naanna'uun hordoftoota isaa agarsiisa. Abelii fi biyyi jalqabaa hordoftoota daawwachiisee Ugaandaa turte. Waggaa 7 irraa gara Ugaandaatti imaluudhaan aadaa biyyattii fi haala jireenyaa hordoftootaaf qoode. Itti aansee ammoo gara United Arab Emirates imale. Achittis bulchiinsota 3 irratti viidiyoowwan garagaraa hojjetee tamsaase. Hanga ammaatti Antaarktikaan alatti biyyoota addunyaa hunda naanneera. Ta'us haalli hunduu qajeelaa hin turreefi. Yeroo jalqabaatiif gara Awurooppaa kan imale karaa Faransaay ture. Imbaasiin Faransaay yeroo hedduu biizaana dhorkee ture kan jedhu Abel. Kana milkeeffachuu baay'ee akka imale dubbatam.
Faransaay qofa osoo hin taane biyyoonni hedduun viizaa kennuuf hin eeyyamne ture. Jaappaan biyya ijoollummaa kootii qabee dhaquu barbaadu ture. Yeroo baay'ee dhorkameera. Dhiyeenya kanaan eeyyama argadhe jechuun ibsa. Abel hangammaatti biyyoota 63 irra naanneera. Ameerikaa bulchiinsota 50 daawwateera. Rakkooleen gara biraa ammoo erga biyyoota keessa seeneen booda kan jirudha. Gadi fageenyaan kaasuu hin barbaadu. Azerbaaijaanii fi Jibuutii keessatti rakkooleen isa mudate osoo dhaquu baadhee kan isa jechisiisu turani. Aadaan biyyoota adda addaa kan kaameraan jaallanne jiran bakka baay'eetti faayila balleessu. Iddoo kaanitti ammoo afaan rakkoodhaan afaan Ingiliffaa dubbattee waliigaluun yeroo cimu jira jechuun ibsa. Haalli qilleensaa ammoo rakkoo gara biraati. Tibba imalaatti ho'a yookiin qorri dandamachuun rakkisuu si mudata. Sababii qorra cimaatii yeroo miilina dhukkube tureera jedha. Yeroo tokko ammoo osoo hin nyaanne yeroon bulu jira. Kunis biyya Abel waan nyaachuu danda'u hin jirretti akka isa mudate hima. Abel imalaan dura sirriitti qorata ni dubbisa ni qophaa'a. Kanaafidha ani akka turistiitti galaana cinaatti bashannanu yookaan magaalaa keessatti suuraa koo miti biyya kanan naanna'u jedha. Seenaa aadaa haala jireenyaa yookiin waan biyyoota sanaa adda isaan taasisu agarsiisuuf yaala. Abel nama gaa'ela dhaabbatee fi abbaa ijoollee lamaati. Namoonni baay'eenis maatii kee dhiiftee attamitti biyyoota kanaan naannofta jechuun gaafatu. Namoonni waanan waggaa guutuu imalutti fakkaata. Kun kan danda'amu miti. Waggoota keessatti baatii 2 yookaan 3 qofaan imala. Yoo al tokko imalu viidiyoo baatii 5 ta'u qabadheen deebi'a jedha. Itoophiyaa keessatti yuutuubiin hin jiru. Biyya keenya qofa osoo hin taane biyya biraas deemee kanan jiraadhu. Yuutuubiin yoo jedhu na hin amananii. Attam naan jedhu. Waan maallaqni xiqqoo qofti argamutti fakkaata kan jedhu Abel. Yuutuubiin kan ittiin beekee fi madda qabeenyaati jedha. Hanga bu'aan dhufuutti garuu dadhabbii qaba. Waan nama dadhabsiisu qaba. Waan nama nuffisiisu hedduutu jira. Haala wal fakkaataa fi tasgabbiin hojjechuu barbaachisa jechuun ibsa. Kan biraammoo haalatti dhiyeessanidha. Abel namoonni biyya keenyaa qabiyyee barnootaa hin jaallatu yoo jedhan nan dhaga'am. Ani kanaan waliin galu murteessaan haala atitti dhiyeessitudha. Haala nama hawwatuun yoo dhiyeessite namni inuma ilaalam. Durbannoota tokko sababii barsiisotaatiin ni jaallanna turre. Yuutuubiinis akkasuma jedham. Beekumsi dabalataa fi dubbisuun qabiyyee gaarii dhiyeessuu fi akkasumas qophiidhaaf akka barbaachisu kaasam. Keessattuu Itoophiyaan carraa baay'ee akka jiru amanam. Abelim Itoophiyaa keessa yuutuubiin hin jiru. Kana afaan guuteen dubbadha. Kanneen hordoftoota miiliyoona qaban lakkoofnu yoo jenne muraasadha. Addunyaa mataasaa kanaan hordoftoonni 500 kan qaban yoo baay'ate xiqqaadha. Yuutuubiin waltajjii carraa hojii bal'aa hin tuqamnedha jedham. Rakkoonsaa ammoo namni baay'ee milkaa'ina guyyaa tokko barbaadam. Hundaa gammachiisuu barbaadam. Erga jedhee booda ogeessi kamuu waan beeku yuutuubii irratti hojjechuu danda'a. Akka waan gaarii fi kan nama hawwatu ta'uuf yoo yaale yeroo fudhata malee milkaa'ina argachuunsaa hin oolu jedham. Abel waan inni irra ga'e namoonni kan akka baraniif kitaaba barreesseera. Miiliyoonotaan hojjetam. Waggaa 9 dura yuutuubii hojjechuu kan eegale Abel. yuutuubii biraa kaffaltiin dhaabbataan akka hin jirre dubbatam. Galiinsa yeroodhaa yerootti adda adda har'a miiliyoonii argadhu baatii itti aanu ammoo argachuu dhiisuu danda'am. Galiin dhaabbataa kana jedhamu hin jiru. Gaaffii oomaa hin qabu miiliyoonotaan ni hojjetamam. Kanan si mirkaneessuu isadhaam. Maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu itti argatta jedham. Abel kaffaltiinsaa caalaa yuutuubii kan hawwaa ture. Akka jiraatu addunyaa akka naanna'uuf gargaareeram. Abjuunsaa ammallee ganaadhaam. Biyyoota addunyaarra jiran hunda ilaaluun barbaada jedham. Egaa atis yoo jabaattee hojjettem galma guddaa ga'uu akka dandeessum seenaa Abel Biraanuurraa akka ati baratteettu abdii guddaan qabam.